Ji'oogiraafii Unit 2 Grade 10 Mid Exam Tutorial. Kam jirtu barattoota nagaa keessanii nageenya waaqayyo iddoo isin jirtan hundumatti isin wajjin haa ta'u gaaffiiwwan qormaata keessanii irratti dhiyaachuu danda'aniidhaaf barnoota tuutoriyaalii qabadhee isiniif dhufeera. Iddoo baay'ee barbaachisuu fi isin beekuu qabdan waan ta'eedhaaf hamma dhumaatti viidiyoo kana ilaaluun ana wajjin akka qayyabattan gamanumaan isin affeera. እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ሰላም ናችሁ? ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እንግዲህ የአንደኛ ሴሚስተር ሚድ ኤግዛም ደርሶባችኋል። እኔም ይህንን በማሰብ አስፈላጊ የሆኑ ይዘቶችን በቱቶሪያል መልክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተም ከኔ ጋር በመሆን እንድታጠኑና ለፈተናችሁ እንድትዘጋጁ ከወዲያው ጋብዛችኋለሁ። Köppen climate classification. What are the major criteria that used by Köppen? Köppen ulaagaawwan armaan gaditti eeraman sadan irratti hundaa'uudhaan qilleensa addunyaa iddoowwan shanitti qoodee jira. ulaagaa inni jalqabaa hanga ho'insaati yookiin ቴምፕሬቸር የመጀመሪያው መስፈርት የሙቀት መጠን ነው። based on this humid tropical denoted by capital A, this region is the warmest and the moist region due to receiving high angle of the sun. Warm temperate denoted by capital C. Cold snow climate which is denoted by capital D. Cold climate which is denoted by E. ulaagaan inni lammataa precipitation እርጥበት yookiin jiidhinsa irratti hundaa'uudhaan dry climate jechuudhaan qubee guddaa biitiin kan bakka bu'edha. inni sadaffaan altitude haala taa'umsa lafaa የመሬት አቀማመጥ isa kanarrattis hundaa'ee highland jechuudhaan qubee h guddaa bakka buusee jira. qilleensa addunyaa walumaa galatti iddoo shanitti qooduun ni beekama. Egaa barattoota gaaffiiwwan dhimma Köppeniin wal qabatan deebisuudhaaf viidiyoo tiitoriyaalii teebiliidhaan fakkeeffamee isiniif gadhiifame ilaaluudhaan sirriitti of qopheessaa. The Sahel region is most affected by semi-arid climates. Why? Because the temperature of the semi-arid is similar to desert region. Naannoon qilleensa semi-arid yookiin walakkaa gammoojjii ቴምፕሬቸር guddaa fi rooba xiqqaa kan qabu waan ta'eedhaaf gogiinsa isaa baatee gara naannoo saahilitti bubbisuudhaan naannoon saahil gammoojjummaadhaaf akka saaxilamu taasisuu irratti dhiibbaa geessisa. Another semi-arid climate is hot and dry conditions with short rainy season. Another point, arid or desert region. In this region, climate is characterized by extreme temperatures and almost no rainfall. naannoon qilleensa gammoojjii rooba kan hin qabnee fi hanga ho'iinsa teempireechara guddaa kan qabu ta'uudhaan beekama. Arid climate of the Sahara Desert is primarily caused by high pressure systems that prevent rainfall. Another subtropical high pressure are causes to a desert because of the sinking air around the 30-degree latitude. inni bira the world's major deserts are located at 30 latitude. Why? Because due to the presence of subtropical high pressure around the 30-degree latitudes. Another high pressure is associated with clear skies and dry weather. Isan sirasiniin jedhe jechuudha. Clear sky samii duumessarraa bilisa ta'ee qulqullaa'e haala qilleensa yeroo gogaa ta'e kan qabu. But air rises, cools and causes precipitation in low pressure systems. Another point, southern tip of Africa is primarily experiences humid subtropical climate. naannoon qarqara kibba Afrikaa humid subtropical climate qabaachuudhaan beekama. The other point, seasonal monsoon winds have the greatest impact on tropical monsoon. monsoon jechuun qilleensa jijjiiramoo jechuudha. ተለዋዋጭ የሆነ የአየር ንብረት. Another point, the air rises, cools and causes precipitation in low pressure system. The sixth point, tropical rainforest African climate zone. chaanaalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ. Geolesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu